Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan har'a ganamaan isinitti dhufe ka'een iddoo tokko deema daabboo tolchadhee jira dura isinitti agarsiisu la akka gara kutattanii mee agarsiisu dhuba wayya isinittani mee akka naqu so akkanatti qopheeffadhee ta'ee jechuudha. Asittillee waan kana qopheesse eessa dhaquu hin seetanii sistorii biraan deema ishii xiqqoo bira jechuudha. Mana ijaartii yeroo darbee Bismara qorqorroo 52 ta'u bitee fi gargaaree ture viidiyoon godhadhee nariifadhee bitee as rakkabee har'a geessuun hin danda'u waan ta'eef har'a akkanatti naqa. Kun immoo shiroodha. Dafeen dhugaa wanti manaa miti rambeettu yeroo hundumaa immoo eenyu bichaan hojjetanii shiroon ishii barbaachisa. Dammoo ishii surma daa'u geesse ji'a tokkotti ishii hafe kanumaan kanaan qopheessee fi yaa guyyaa 4 ta'aaf jechuudha. Manni dafeen dhumu waan ta'eef so shiroollee hojjedhee fi daabboollee har'a waan naqoon qabadhee dhaqa. Isinitti mira bismaarii qorqorroo 5 ta'u 52 ta'u Geeta Yesuusin birrii mana isiniin hin jedhu gara kiiloo 20 wayi 30 wayiiti. Garuu kan hin bita 27 kiiloo 27 irreega birrii 220 so isa gargaaree hamma hin danda'uuni kanarra hin danda'u na akkasii achi deemu kan isiniin jedha. Achi dhaqee immoo yoo jiraawwachuu baatan ምናምን har'a nan deema jechuudha. Asiin daqiiqa 20 makiinadhaan kan deema jechuufanii kanaafin viidiyoo isinii waraabuu dhufee subscribe godha. Okay, subscribe godha. Kan deema jechuudha. Aduun bu'aa jira. Utaalloon naqabee jira baay'ee tokko. Qallaalli natti dhugaa baay'ee tokko asa waan ta'e. As walisoo jedhaati. Adaamaa jedhaati. Dubaay jedha tokko moo jettan. Surumaa walisoo bareedduudha. Adaamaan garuu baay'ee tokko ulfaataa isiniin jedha. Anyways, subscribe godha, like, share godha, yaada qabdan barreessaa isiniin jechuu barbaade ammi isaatiin 5 ta'uuf deema. Ka'een deema jechuudha. Akkuma argitan nadaakeen qopheesse kana waan ta'eef atara kanas kana so kana jechuudha qabatadheen deema. Akkasitti shaarbii kootiin immoo akkasitti giggudhee nama iddoo makiinatti jechuudha. Makiinaan asuma daqiiqaa 3 kanaan qabadhee jedhee deemaa jechuudha. Qopheeffadhee bishaanii fiinnaan deema. Ofiin gatinaa. Bakka oduun dheeressi nan deemee isin garuu subscribe godha.
subscribe yadas barreessa isini jechuu barbaada abeet dhugaa haqawtalle isa inuma xabate hayyee wuddooch kun baadiyyaa keessa deemaa jira maandisiitti nechi ce'aa jira yeroo nuuf biddeen tolchanii fixanii ay naannoo kana maandisiitti hambaa jira kinu rabu cakolala kanattan deema na kuni lafa bajaajii fi gaariin deemudha jechuudha gara mana isaanii asumaan bahe garuu fagoodhaan baane laala